Fuulli khayra da. Fuula ida deemu jettami. Fuula ida deemnaan kan namni biyya tanatti biyya arbaa tanatti eenyu wal beekaa maqaa fuula ida hin beeknaan asuu yana dhufte anuu sin beeku yoon karas dhufe yoo fuula banaa taate maleedha. Yaa boofirraa isin eegan malee hin taane ammas biyya tana fiddanii ammaasis. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجمتوتا في داوتوتا خينيا نجين وقبضن نجي سنيك أمنا تاكناتي خبجمتوتا في داوتوتا خينيا نجي قرهيمي نجي نجرو برنا إن شاء الله نجونا أقولو والله الدنيا ماري نفتي زيتون كيسانو لموان لين قد دبا من غيار صوتكو هيجتي إسيني باسي أقرتني جرتني هاسويني منكم قامتان ركوبسي وري منكم واي كنالي واي كناملهم بيخو يتاني تسنور الله لنا خبجمتوتا في داوتوتا خينيا أني دبتشو لين فرو هاسو لين فرو ولكن قوان سن أسسيزني وان سن إيسيزني جرا أنا بكتانتي أبساسن كابو إني متاسات نبيخا ولا تيسيجنا ديمتو ولا يسلي هندي سوان أنا بكتانتي أبسا هنكابو أما المان ساخيز تاي تفور سنو جلمان كيس جرانشو داوتو سنة جزء وان كنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوتوتا هردوتوتا خينيا أركنو منا أبتي منا دنياتي diyaanne jirra wanni diyaanne miti egaa xiqqoo haasawa tokko takka waan isitti madhuun qaba jetteeti isin yaamte haasoo sangaa keessee kutteetu kun osoo gartee anumaa hin himatin inni jajjirti gaa akkana jettee dhiiroo wanni akkana butee gaa hara gartee akkana ooriitu kana miidhagaa inshallah walumaan karraa barru ta'a rakkoon qabu arallee qabbana jedhin gaa jaakkataa guddaa nu biraa qabbana yeroo wallee bakka hundaa gaa qabbanu mana fakkaattee akkasitti dhufnee rakkoon qabu meeshaa allahi rabbi gaa waa hundaa'u jaalatan akka dhageenyatti mee maal taasisune takkanatti wanni siyaameef wanni dawwaleef duniyaa dheengadda maaliif viidiyoo san gadhiisee etteeti sagalee na ergite arkeetiin jira wanniin akkana sinjee fuula daawwattootaa duratti mush bilaash akkanumatti ka'ee dubbachuu miti dheengadda micoo saaliyaa ni beeyta beekullee ni beeytaami intal duniyaa abbaan mana keetii ta'uu hin jette dalagaa jiraan jee intal atin qarma dilanuma nama waa beeku seene dilanuma sobam taa'ee nan jette intal maal ta'eetiin maali sobam jaarsa kee dhalaa hojjetii qaa keessa deemaa guyyaa lamaan arkee nan jette intal kijibduu jeetiin saddaquu didee jechuudha naamanu baattus isaa dhalaa hojii deemuun arkee jaalattus jibbitus dalaga deemettee jaarsa kee ittiin dhiisinii bikka dalagaa san hanqa inni ga'u makiinaa ofeeti jala hordofii bikka dalagaa san akka ga'u laalii nan jette. Sanirrattiin jechuun gizee inni dhufe akkuma nama haasawaa godhadhe nillee kaameraallee nagarree kaameraa dhoofadheetuma haayisaa abdikkana janiyoonni san dhugaa miti maal jeetuma na farmee na gubtee mataa na uwwistee witi boodarraa na ooluuti eenyu akkana siin jeetuma dubbii tiyya san garteemi lafarra butee bara na dha'uu fedhee na fiigee ka'ee kute. Mee duniyaa teenya akkas hin jedhe fedhu ilmarra dubbii torba fakkaatatte Oromooni garuu maal hin beekta hin jarjarini. Abbaa mana keetii kana ijjeteeti way garteeti. Ijjetii yaallee nagarre. Eega ijjeteeti narkin abbaa ilmoo keetiiti. Takkaa abbaa mana keetiiti. Akkama gartee osoo gartee mana galee takkaa birtee wal baatanii gartee akka gartee dhiibbaa viidiyoo martee galgalaksanitti martee galakkisuu dura mana keessatti mari'adha. Waabti waan akkana jirta waan akkana irraa taa'e jiini wal gorfadhaa malee. Daftanii kana qilleensarra wal baasuun. Qilleensarra wal baasuun meexan qilleensarratti illee isa baasuun fadhu. Garteemi akkamittiin waa'ee namaa kana keessaas dadhabe gizee hundoo waa'ee namaa gizeen seenus uuma tolaatiin haasoo malee takkaa bultii namaa bultii namaa adda baasuudhaaf waa'ee namaa keessan seenu awwauma namaa bultummaan namaa akkan diigamne jeetii waa'ee namaa keessa seena malee ati maturaas waa'ee namaan seeniin geessumaan su dadhabeeti ani na gubtee witiiti maaranii fuudhaa maal jeebitee obboleessa kiyya gaata namaa sababa hin godhatini durumaan irra jirtaadha. Durumaan irra jirta. Fuura kana jechuun bakkaan jettu jirra taa'uu diddee maal jeelola. Bikkaan haasoo namaa keessaas seenini waa'uma viidiyoo kanaaf kanaas shuqula namaan seenii jeelola beete akkami tasanaa oofeete akka gorsaan na gorsi haasoo namaan seenu duraanis uuma namaa toltuma namaatiin haasoo jira haasoo namaan seenu ati bikka maal narraa dhabdeeti ani maal sitteetiin dhala akka tajaajila deemtee jaarsa keetiitu jaarsa duniyaan nama jala deddeemee jechuun ammataan kiyya narraa du'a. Bakkee bareedamti. Narraa du'a. Leeyinoo hanqina hin qabu. Mee isaas ni gorsinaa. Maa irra na dhiisee dhalaa jala deddeemuu dandeenya. Akkana jee ol bee qilleensa irratti dubbachuun waan narraa du'a. Mushi dhiidhaala jaarsa duniyaa irra fuudhee jechuu dhiisi. Jaarsa duniyaa dhalaa hojii haasa'u jechuun an narraa du'a.
Beredam isaas ni gorsina akka Tamam. kala yalan deem. Ani kana nama tokkotti wanni sitti meef garteemi isaas yoona namtoota qabaadhees yoona namoo ka'ee maqaa biraarra kaa'es irraa baasuu dandeessa. Sura konko. Irraa baasuu dandeessa. Wanni addee boodamaan dubbatiin inni nuti beekamu. Ela gaafannee ni baafna sura konko bu ati immoo gara keetti hin jirjirini abbaa mana keetti kana suuta mana keessatti gorsi. Ammallee kaameraan gartee daawwattoota hordofu fayyina. Kaameraan mucina jechuun fuula kan jiru era sanuma irratti haasa'u jirra garuu gara gartee komantiitiin. Duniyaallee gorsa abbaa manaasillee gorsaan isin jaa. Bal'oo mee midiyoo isaa irra dabalu. Mee dhagee dhugaa hin jirjirini abbaa mana keetti kana keessumaa yoo gorsite irra bareedaadha. Ani maqaa biraarra haa odoon ta'in fuula kee duratti fuula daawwattootaa duratti garteemi yoon kaniin maqaa irra kaaftaa garteemi micoo isaa irra dawwaleetu maal isin dhageessu. Banamee jechuun gaasi biratti jechuun maqaa kaa'u hin jiru garuu ati waan kana dhugumaan dhageesse. Micoo turuu hangam takka amantammaati. Ni nama na micoon saayiba kiyyaa ni nama na kuno. Hello? Saaliyaa? Akkami nagaa? Nagaati waan deengadde naan jette san garteemi? Gaafadheetiin baddeengadde gaafadheetiin kunoo gaafadheetiin ani wajjin deemuu eenyu akkas jeesii maal laan jee beeyte. Akkasittiin gaabilaashii miti waa hin arge malee hin dubbadhu jee akkasitti balloon na bira jira ballootti himachuu jira. Inni ni unjiru baramma inni unjiru ballumaa yaame akka manguddoo takkaatti booda balloota tokkamitti waan akkasii yaansa kee ol baaftaa innaan ambilaash lafaa kee ol hin baasne hunoo dhagayii jeeni ballootti hime. Mee Saaliyaa jechuun akkamii waan agarte mee waan agarte duruu baasi mee dhugumaa yoo garte. Lakkii yoo dhugumaan garte maati jechuun jaarsa duniyaa dhugumaan ati maal agarte mee waan agarte nuu hime. Dhala hojii deema. Eessa bakkeetti gartee hoo iddoon eessa? Iddoo bashannanaa. Iddoo bashannanaa dhaqanii hojii bashannananii. Lakkii bareedaa miti baate waan kana maaliif jijjiirtee hin ta'u silaa jechuun sootumatti maaliif waliin hin gorsina abdiis duniyaas taate. Askiriima wal nyaachisanii akkana goota kan namni kun jechuun namuma qaceelotti innis jaalatu na fakkaata jechuun fireendii takka hoo nama gartee boodaaf bultii godhachuu deemu fakkaata. Namni osoo jaartii manaa qabuu dhala alatti akkasitti fireendummaa wajjin deemanii askiriima wal nyaachisu kamanaatu nyaachisuu dadhabdee deemti manaa alabbaanii gara akkamitti akkasii baay'ee nyaachisanii. Garuu gaarii miti jechuun waan fokkottuudha. Abdirraa illee fokkottuudha. Fobbaleetiin kee qaalii gala. Duraan amanuu turre amanuu dinniidhaan jechuun duniyaatti himteetiin lakkii wanni kun bireedaa miti. Amanuu dadhabdeemi baga dhageessi. Amanuu didee duniyaa waan karaa dhaabbu abbaa mana keetii kana jechuun waan maleedhaan hin barbaadiin jeetii garuu galatoom harkuu keetii fi rakkoon qabu. Ati si beekatu wanni? Simbeeyni abdii. Silaasee harkee sirraa qaanfata na fakkaate maali waan si beekuuf sirraa qaanfata garuu si nagari na fakkaata gaaninis. Katti dhaabbatu kabira dhaabbatu na harkuu jedhanii isaan waan bira jedhaniif rakkoon qabu garuu ati maali fuula hidhattee deemta warra bana deemta. Fuulli kee hidhaadha. Fuula hidha deemu jettaami? Fuula hidhaa deemnaan kaa namni biyya sanatti biyya arbaa sanatti eenyu wal beekaa kaa fuula hidhaa beeknaan atuu yoona dhufte anuu sin beeku yoon karaa si dhufe yoo fuula banaa taate maleedha. Yaa boofirraa isin eegan malee hin taane ammas biita na fiddanii ammaatis. Taakkanaati galatoomii waan amma dura dalaga jira jeetiin guyyaa meeqa zaa malee gizee dalagaa irraa galuus an dalaga irra jira jeetiin gowwittiin taa'ee waashaa godhee haawuntoo godhee isee egaa inni dalaga ittiin jiruuti kana naa himuu keetiif galatoomii inshaallah magaalaa kana keessatti waa inni jiraate waan jiraate wal faamnaati duniyaa akka nama biraa seeti yani bakka tanatti tana naa himuu ta'eetiif laakiin galatoomii siin jaa. Silaa saalee hachuun ati qabbaneessuu qabdu malee silaa qabbaneessuu qabda itti himuun qabdu. Baga naimte wallahi galatoo baga.
Jauh bultii wasaasa jennee beektu wasaasa jennee namaatu hojii qabee hojii deema jechuun abbaa manaatii fi haati manaa yoo sirriitti hojii deemuun bareedaadha. Garuu ati illee jirtee muun bareedaa miti. Ayyee galatoon laa rakkoon qabu. Bagana himte fuudhee naa himurra lafuma jala ayyoo naa himte fuudhee naa himurra mee bagana himte dhiisi fuudhee isaa dhaga'urra lafuma duratti kanatti bagana himteeti galatoomi inshaallah bal'oo ijaaseetiin waa hundaafuu bal'inaa walitti deebinaa nageetti. Dunia, wanni kun garuu dhugaadha garuu maaliif namni akka dhugaa taate duniyaan akka jibarran keenya ragaa agarteemi. Garuu hin jarjarini akka nama tokkotti bultii ta'e dhaabbata maaliif? Ani bultii bal'oo jeellee naan jini nallee na jaa'ibini xiqqoo isa kana jechuun osuma gartee fuula kaamera takka waa duran taane osuma gartee iccitillee isirra darbuun taane nutillee ittiin garuu ittiin rakkoon qabu ammumaan akkam jettaan ni beektaa. Abdi waan kanarraa dhaabu naati bakka tanarra wal dhabna ani waan an qadhan qabu hin fuudhinii takkaa'oo dhalaa galan deddeeminii jettee dhugaa yoo walitti himtarra bareeda. Ani dhugaa itti meetiin afaanii baafadhee waa hunda hojjaasee na dhaga'u dite malee sila haasoosaa mish kaameraa irratti haasee qilleensa irratti ol baasuun fadhu. Egaa inni didee waan kana mari'atee maraxatee ichi beegarteemi duniyaan booda waan kana maaliif dalaydii warree jaagarteemi je'uus asuma irratti ana argu. Ani bikka tanatti bikka bultii tana safaaxaan beeku. Laa bultii safaaxaan taatu? Safaaxaa hin beeku. Anna hojii jiraannaan akka jaartii takkaan na hojii jiraachuu baannaan afuula kiyya dura taa'ee obboleetti rakkina akkanaa qabda maarsa lama jenne dhiisee deemu odoo nan jiru waan dhalaan irratti ofachuun du'aa bara ani du'ee nama du'ee dachii gachiisu. Anamma hayyame sin jenna warra hayyamee mataan dhukkubsaa jiramisa bara magaalaa keessa warra hayyamees mataan dhukkubsaa jira garuu maaliif hayyame sin jenna garuu dhugaa jirtu. Anjaarsi kiyyaan fuusa maarra ijjees safaaxaan hin jirtu an bika tanatti hin safaatuun. Garuu dhugaa jirtu ni beektaa abdi waan akkana dhiisi waan akkanarra jirta nama si arkee jira waan kana dhiisi irraa fagaadhu ani waan isaan kan qabu. Taayira deemsanii dibi anas waliin maratadhu jiini waan biraallee jechuun kagartee isarratti si yaadne dhugaa jirtu tiimi. Jeetiin hin jiru. Jeetiin waa hunda lallabee obboleessa kiyya awwaa'ee kanaa dubbachuus hin fadhu. Ani narra fuudhus rakkinatti narra fuutuus hin qabdu rakkina hawan qabaadhe rakkina tana jiina dubbadhu ani odoo nan jiru dhalaa jaarsa duniyaa dhalaa jala deeme jechuun ani mataa kiyyaa narraa du'a akka namatti akkaan narraa du'a. La'inno waaninan akka mataa kiyyaatti jaartiinis jaarsa takku eerumtee takkuma beekadhu jaarsinis fuudhee tokkum mush shari'aan afur ayyamtee maareen afur ayyamtee tuni jireenya biyya namaa keessatti takkaa'u akka namni dadhabee jira. Sanii inni odoo nan jiru dubbii haasoo namaa seentee dubbii namaarraa hin dadhabee jee dhalaa jaarsa duniyaa hadiiqaa keessatti agarreettee intalti sanuu natti himuun sanuu annarraa du'aa bara. Si gorfachuu qaba malee. Annarraa du'aa. Haraa dhagatee dhalaa deemee dhalaa hojii deemuun hin qabu ani dhagataa dhugumaan jaa garuu atillee hayyamtee fi boodammoo. Ani wanni hayyamu jiru hin hayyamuun. Allee shi hayyamaa anjaarsa kiyyanatti irratti hafuudhu jee tuni soba malee wanni kan zamaa taatu jiru. Ani waa'ee waan hin hayyamuun qabu malee waa'ee akkanaan hayyamu. Kun jechuun bara bultiin taphachuun hin taa'u. Daawwattoonni dhagaa fiidoo marjuudhaan daawwattoonni dhagaa daawwattoota keenya ani waan takka ta'in akka dhaamsaatti jechuun duniyaa bisa dhaamuun qabu duniyaa. Akka gartee abbaa keetii mana keetiif illee hayyame takka akka fuudhullee jiru. Garuu immoo osoo gartee waa takka rakkoo takka walitti yaadne karaa nagayaatiin suuta abbaa manaa keetii. Ani yoo inni ni fuudha jee dhuguma saniin arge. Osoo arsine abbaa manaa keetii kadhattee waan kanarraa akka deebi'u godhuun bareeda. Garuu hayyame misiriin jiru hin hayyaminiif. Yoo ammaan hayyamte boodammoo waan rakkoo taate. Siin hayyamee jeeti as garagalee dubbii. Kana hayyamin akka hanjamaatti illee hayyamin akka qoosaatti illee hayyamin. Garuu immoo dhugaa jirtu tiimi. Ana akka safaataatti akka qoosaatti takkaa fuudhi jeeniin beeku. Ana dursi yaaladha. Haadha ilmaan keetiiti waan isitti illee qabu. Jeeniitiin jira. Yoo dhaabbataa yoo gartee taa'umsaatis nama taa'ee mul'atu. Jeeniitiin jira. Obboleessi kiyya maal narraa rakkina maaliin qabu. Gorsi akka gartee nagaan si hojii jiraatu godhiin jaa. Rakkina. Hara gartee waan biraatti hin jirjedhin. Ijoollee teessan tanaas jettu jira. Rakkina yoon qabaalle aniin sun nama deengadda fuudhe nama mata meeqa guutuu hojii jiru nama ilmaan meeqa hojii qabu. Tamaa. Isallee ni gorsi nama ni gorsi. Rakkina yoon qabaadde fuuluma duraatiin intalatti rakkina karaa qabdaa deeminaan hin jiru eegaan ilmaan horee biyya namaa keessatti goommaan kiyya wanti ta'e bancaare dhalaa biraatiin fuudhachuun an tuffiitii qabaa bara takka anumaa jiraata takka isumaa jira ta'uu mala. Kanuma jirtu kakkarfatanii kanuma jirtu irraa wajjin jiraatan. Siimee bara takka anumaa jiraata takka isumaa jiraata akkanaatti. Waan godhu daldallee godhaniituma haaromfachuullee baran.
Aruusa illee godhachuun ni jira. Bal'oo dheereessinee jiraati mee daawwattootaan sanumaafuu daawwattoota keenyallee mataa garagalchine. Mee daawwattoota hordoftoota keenya akkan jettee danda'utti jechuun akkaan danda'utti abdillee ni gorsa ittillee dhaqeeti rakkoon qabu atillee hin jirjirini hangaan isa gorsuuti daawwattoota keenya sanillee koomentii irratti viidiyoo dargala kibtaa. Galla kiftaay maaliif hin gadin afaan nagaatiin sobee mana keessa karadhee sobee dadhabee harkana darbee na dha'uudhaan na fiigi waan booda gartee waan booda dubbachuu ta'u fuulumatu waan dubbaddaree daawwattoota keenya isinillee abdillee gorsa isinillee gorsa namni jechuun warra fuudhuun haadha ilmaanii abbaa ilmaaniitiif abbaa haati ilmaanii warra fuudhuun takkaa ofireen xiyyeef magaalaa keessa deemuun bareedduu miti isallee dhugaatti hima garuu atillee osoo isan aarsine isa kana kadhadhu gartee mana keessatti nagaan hojii jiraachuuf bareeda kadhadheetiin afaan sobaatiin obboleessa keeyyatanii narraa maqanii namni yeroo wal dhaga'uu qabaamisa yeroo inni alaa dhufe yeroo ijji takkaa ala baanaan dhiira osoo hin dubbanne kalaamni keessu barrinu yeroo nagaa hojii itti mi'a ambara beechuun maali bultii teessatti naaf hin jee yeroo nagaa hojii teessan abbaa mana kiyyaa waan kanaa jira waan irraa dhaabbatee jiru dhiifuma wajjin waan kanarraa gali naati nagaa wajjiidhaan ilmaan keenya guddifannaa jechuun dalagaa tanallee kun dhiyoo tana bannee jirra akkana akkanaati nagaan jiraachuuf anamma bultii biyya nagaan jeeti shaara rabbee mana hoteela banee dalagu jiru waa'ee namaa quban qabu waa'ee namaa keessaa utaaleetiin jira dalagaati malee waa'ee namaa quban qabu afaanuma namaatiin anaa ifiifuu dalagaa kalaas waa'ee namaatu dhiisee dalagaa uffadhe dalagaan dalaga jegisee kanaan naa dhufe kunis dubbimi eega inni mana kana keessatti mana keessa gorsee mana keessa na dhagoo dhabee na biraa akkasii harka darbee na kute daawwattootaa fi qayyimtoonni xiyyaas haana dhageeni yoo duniyaa kalata qabaa jettanis ichi jalatti koomentii naa kaa rakkoon qabu isaallee ni gorsina dinaabillee koomentii kaa abdiillee koomentii kaadha mee isin hundinuu gaa inshaallah jechuun rabbiin nu gargaaru anilleen abdii jechuun gaa qaamaan itti dhufee ni gorsa maaliif akkanaati isin dheeressinee jirra viidiyoo marree ni gorsa viidiyoollee maree jechuun gorsee isin hin gallakkisa rakkoon qabu inshaallah rabbiin khayrii haa godhu takkanaati kabajamtootaa fi daawwattoota keenya isin dheeressinee jirra warri mammataan urgubsanii warri attanis galatoomaa hawaama biyya namaati rakkuma jirtu raasonne rakkuma jiruu fi haaruma biyya namaati ani wanni kana nillee ni naasoo jennee nillee ni naasoo jennee amma dura bultii namaallee takkaallee seeneen beeku bultii namaatiif loluun ture warreen duniyaa akkan akkanettanis waa hundaafuu isin dhiifama narraa taa jaaladheetii miti ani jaarsa duniyaa akkana janii as gubbatti ol bee haasawnu ani akka mataa kiyyaatti narraa matamura inshaallah toltu baattu saaninu bikka ciinsi toleef ciisaa janii ani murteesseetiin jira ani murteessee galatooma.